Gaan waaqayyoo bakka jirtanitti isin haa dhaqqabu. Qulqulloota waaqayyoo akkam jirtanii kun galatoota shitaati. Yeroo darbe waa'ee amantii yaada diqqoo yaada waaqayyoo keessa keekaa jedhee yaadee isiniif dabarsee ture. Baay'een keessan warroonni caqastan isarratti yaada sanirratti akka eebbifamtanii fi keessi keessan waa'ee amantii keessanii irratti akkam akka jijjiirame abdii guddaa qaba. Adda ammoo waa'ee yeroo haganaa kana baay'ee qaaqamaaruu fi fulduratti illee yeroo dheeraaf hin qaaqama jedhee yaadu irratti isiniif wanta adda addaa isinitti dubbadha jedhee dhufe. Innis waa'ee dhibee amma biyya lafaa irratti baay'ee babal'ataa jiruuti yookiin ammoo afaan Ingiliffaatiin pandemic jedhama. Pandemic jechuun yeroo dhibeen tokko yookiin vaayirasiin tokko al takkatti yookiin ammoo yeroo muraasa keessatti biyya hundumaa as a global problem ta'e biyya hundumaa keessatti rakkoo guddaa uumu jechuudha. Pandemikii jenna. Endemikii yoo jenna ammoo dhibee biyyattii takkatti keessatti ammoo naannoo tokko keetiin naannoo san turu endemikii jedhama karaa saayinsiitiin olaanu. Kanaaf wanti kun baay'ee biyya lafaa cinqee jira. Beektota kan jedhan, pirezidaantii gugurdaa kan jedhan, biyyoota bebbeekamoo jedhan hunduma cinqee jira. Guyyaa guyyaan dhibeen kun dabalaa deemaa malee hir'ataa deemaa hin jiru. Kun ammoo warroota fayyaa irratti fe'aa guddaa ba'aa guddaa ta'eera. Warroonni fayyaa haga dhibee kanaanuu qabamuu dirasii ga'aniiran dhibee kooroonaavirusii isa jedhamu yookiin ammoo COVID-19 isa jedhamu jechuudha. Dhibeen kun karaa adda addaatiin darba. Yeroo baay'ee warroonni isin dhukkube yoo jiraattan yookiin ammoo septemii isaa yoo argattan biliis daddafaatii doktora keessan yookiin ammoo kilinikatti of beeksisuuf yookiin ammoo yaala argachuuf deema yookiin yaala hin jira jedhan jiru. Yaalli hagammaa hin argamne vaaksiinii isaa hojjechuuf warroonni baay'een haala adda addaatiin irratti hojjetaa jiranii. Ammaaf garuu testi ta'amtee erga beekamtee booddee gara self quarantine jedhamutti steepitti aanutti deemta jechuudha. Self quarantine jechuun dhibeen kun over time yeroo fudhateetiin sirraa deemuu danda'a yoo of eegdee fi karaa adda addaatiin qulqullina irratti fakkeenyaaf harka dhiqachuu irratti steepii eeguudhaan harka keenya dhiqachuu, afaan keenya tuquu dhiisuu, funyaan keenya tuquu dhiisuu, ija keenya tuquu dhiisuu. Maaliif yeroo baay'ee afaan kee akkamitti tuquu dhiisaa, funyaan kee akkam tuquu dhiisaa uumama jechuu dandeenya. Garuu dhibeen kun kan darbuun kanniiniin. Naannoo kun ammoo T-section jedhama. Isa fuula keenyarra ija funyaanii fi afaan jechuudha. T-sectionii kanniiniin dhibeen darbuu danda'a. Karaa biraatiin ammoo kontaaktii namoota wajjin walitti dhiyeenya godhuu dhiisuu because at least amma kan labsameeru maalidha? Maali fiitii 6 yookiin ammoo miila 6 walirraa fagaadhaa jedha. Gaaziringii guddaa nama 10 olii ka ta'e ammoo dhaabsisaa ka jedhudha. Kanniin irraa of eeguu danda'uu qabna. Nyaata mana keessanitti bitattanii kaa'attanii yoo barbaachisaa ta'e mana turuu dandeettan. Biyya Ameerikaa keessatti qofa osoo hin taane biyyoota baay'ee keessatti lockdown even biyya Italy keessatti amma fakkeenyaaf poolisii gara 100,000 gadhiisuuf akka ta'an oduu wayii dubbisee ture. Kana jechuun poolisoonni wantiin isaan hojjetan qaxxitaa namoonni akka hin baaneef mana isaanii akka turaniif gargaarsi yoo barbaadan warroonni sunniin gargaarsa isaaniif provide akka godhan jechuudha. Kanniin irratti hojjetaaran. Kana ammoo gara kiristaanummaatti deebisnee akkamitti ilaalla akka jedhu anamma yaanni guddaan kiyya. Waa'ee vaayirasii kanaa, waa'ee dhukkuba kanaa dubbachuuf osoo hin taane akkamitti dhibee kana ilaalla. As a Christian akka kiristaanaatitti sodaachuu qabna moo kadhachuu qabna ka jedhu. Hin sodaatinaa yaada jedhuun isinitti dhufeeraadha. Jechuun hin sodaatinaa. Namoonni baay'een sodaatanii jiran. Sodaarraan kan ka'e stoorri baay'een tishuun yookiin ammoo toilet paperiin baay'een dhumatanii jiranii. Kanarraan sodaarraan kan ka'e jechuudha. Nyaanni baay'een dhumataa jira. Warroonni galii diqqoo qabanii baay'ee rakkachuutti deemuu jiran jechuudha. Kanaaf hin sodaatinaa. Hin sodaatinaa.
Waaqayyo inni maqaa kan keetiin si beeku si hin dhiisu waan ta'eef hin sodaatinii. Kanaaf sodaa dhiisuu danda'uu qabna. Sodaachuu dhiifnee ammoo kadhannaadhaan fuula Waaqayyootti haa deddeebinu. Kadhannaadhaan fuula Waaqayyootti haa deddeebinu. Kadhannaan waan baay'ee jijjiira. Nu kiristaana sodaachuu hin qabnu. Gaaf wanti akkanaa dhufe wantiin ittiin ofirraa deebisnuun kadhannaa qofa. Akka kiristaanaatitti jechuudha. Kadhannaan waan baay'ee jijjiiruu danda'a. Jijjiireellee argineerra kadhannaan waan baay'ee jijjiiruu danda'a. Kanaaf kadhachuu qofa osoo hin taane wanta kadhattaniif amantii qabaadhaa. Wanta kadhattaniif amantiin keessan murteessaadha. Wanta kadhannuuf amantiin keenya murteessaadha. Yeroo baay'ee kadhannee kaanee itti dhiifna without any amantii tokkoon alatti jechuudha. Waaqayyoon amanu without any faith wanti ati gootu bakka bu'aallee hin qabu. Kanaaf let us pray together. Yoo barbaachisaa ta'e bilbilaatii waliif kadhadhaa. Haala adda addaa keessallee jiraachuu dandeettan. It doesn't matter. Waaqayyoon kadhachuun garuu murteessaadha. Situationii akkanaa kana keessatti kiristaanummaan kenna kan ilaalamuun kadhachuu kennaan Waaqayyoon. Amanuu kenna Waaqayyoon. Nu warra akka akeeka Waaqayyootti waamamne waan taaneef kadhachuu danda'uu qabna jechuudha. Macaafa Roomee keessatti boqonnaa 8 lakkoofsa 28 keessatti akkas jedha. Isiniif dubbisame amma isiniif dubbisa. Waaqayyo warra isa jaallatan karaa hundumaan gargaaree gara gaariitti isaan geessa jedha. Isaan warra akka akeeka isaatitti waamamanidha. Warri duraan dursee beekumsa isaatiin fo'ate fakkaattii ilma isaa isa obboloota baay'eedhaaf hangafa ta'uuf jiru akka ta'aniif yaadaan isaan qabe. Warra yaadaan isaan qabe immoo waameera. Warra waame immoo qajeelota isaan godheera. Warra qajeelota isaan godhe immoo ulfinaan isaan geera jedha. Wanti an dubbachuu barbaadu inni guddaani akkas jedha Ingiliffaan. And we know that in all things God works for all good for those who love him, who have been called according to his purpose. Akka akeeka Waaqayyootitti waamamneerra. We are called for God's purpose. Kanaafu nama akeeka Waaqayyootiin waamame ammoo dhibeen adda addaa nuraasuu hin qabu. If we are called according to God's purpose, dhibeen adda addaa nuraasuu hin qabu. Yaala seeking godhina jechuu kiyyaa miti. Yaala argachuu dhiisaa yookiin ammoo yaala hin argatina jechuu kiyyaa miti. Please, ammallee symptomii akkanaa qabaattan go see your doctors. Seriously. Doktora keessan deemaatii ilaalaa. Wanti an jedhaaru garuu as a Christian, if we are called for God's purpose, we have to pray. We have to pray about this coronavirus. We don't have to be scared about it. You know, sodaachuu hin qabnu garuu kadhachuu qabna isa jedhu. Kanaaf kadhadhaa. Iddoo biraatti illee sagaleen Waaqayyo akkana jedha. Macaafa Isaayyaas raajichaa boqonnaa 43 lakkoofsa 1 irratti amma garuu yaa Yaaqoob yaa Israa'el Waaqayyo inni si uume inni si tolche ani si fureera hin sodaatin ati kan kooti jedhees maqaa keetiin si waameera. Yommuu ati bishaan keessa adeemtu ani si waliin jira. Yommuu ati bishaan keessa ceetus bishaan fudhatee siin hin badu. Ibidda keessa yommuu dabartus hin gubattu. Arrabni ibiddaas si hin gubu. Ani Waaqayyo gooftaa kee isa qulqulluu kan Israa'el ani fayyisaa keeti jedha itti fufa sagaleen Waaqayyo. Bakka kanatti mee Ingiliffaanis isiniif dubbisa akkas jedha. Isaiah 43:1 akkas jedha. Don't fear, for I have redeemed you. I have called you by name. You are mine. Bakka kanatti waan baay'ee ilaalla dhugumaan yoo at least waan afurii kana keessatti sagalee kana keessatti waan afurii isinitti dubbachuu barbaadeeti. Do not fear, for I have redeemed you.
I have called you by name and you are mine. Tokkoffaa maal jedhe? Do not fear sin jedhe. Don't fear anything. Hin sodaatin. I have redeemed you. An si fureera. Sadaffaa ammoo I have called you by name. Iyyesuus galanni ulfinni isaaf haa ta'u. Ani maqaa keetiin si waameera jedha. Afraffaa irratti ammoo ati kiyyaa jedha. Waaqayyooti. Ijoollee Waaqayyooti. Uumaa harka isaati. Kanaaf hin sodaatin. Furamteetta. Maqaa keetiin waamamteetta. Ka Iyyesuus Kiristoositti ati kan Waaqayyo waan taateef hin sodaatin. Sodaachuu hin qabnu jechuudha. Sodaan keessa amantootaatitti yookiin ammoo laphee amantootaa keessatti iddoo argachuu hin qabu. Dhugamaan. I know mana turaa, mana hin ba'ina, akkas hin godhina, story adda addaa cufameera, restaurantiin garagaraa cufameera. Yes, we have to follow those procedures too. Waan mootummaa jala bullutti waan inni nuuf jedhes caqasuu dhagayuu qabna. Waan isaan jedhan ammoo hordofuu qabna. Gaafa mana teettan garuu gaafa carraa kana keessattuu gaafa carraa kana qabaattan Waaqayyoon kadhadhaa. Sodaa keessan dhiisaa. Akka sodaannuufi miti Waaqayyoon kan nu uumeeru. Kanaaf hin sodaatinaa. Jajjabaadhaa. Gooftaan jajjabina isiniif haa kennu. Waan adda addaa argitanii hin sodaatinaa. Keessattuu please yaada kana warroota biyya jiraniif yookiin ammoo Itoophiyaa jiraniif naaf dabarsaa. Namoonni baay'een argitanii jaalala waliif qabaniin jechuudhaaf walitti jigaa nagaa wal jedhanii waliin jedhanii please sun hafuu danda'ammaaf. Because nabsiitan teetutu irra tara jechuudha. Of eeggannaa godhaa. Walirraa fagaachuudhaan. Eenyu akka qabullee akkanaan ilaaltanii hin beektan. Haga testii godhamee ilaalamuuf jechuudha. Rakkina kana ammoo kadhannaadhaan dabarsaa please. Mana jirtanitti galgala maraa yeroo hundumaa Waaqayyoon kadhachuudhaan soomaaf sagadaan fuula Waaqayyootti turaa. Yaa Waaqayyo biyya lafaa kanarraa dhibee isaan rakkisaaru kana isaan irraa kaasi. Dhibee nu rakkisaaru kana nurraa kaasi. Nu irraa buqqisi. Fala uumiif. Fala fidii Waaqayyo jedhaatii Waaqayyotti booyaa. Waaqayyo boo'icha keessan isiniif dhagaya. Waaqayyo boo'icha kiyya isiniif nuuf dhagaya. Naaf dhagaya. Kanaaf gara Waaqayyo haa iyyannu. Furmaata ka argannu gaafa gara Waaqayyo iyyanne. Furmaanni kan jiru Waaqayyoon bira. Waaqayyo ati nama kaasi. Yaa Waaqayyo dhibee kanaaf fala kan ta'u nama ati kaasi. Doktora adda ati kaasi. Dhibee kana yaala isaa arganii akka hatattamatti namoota dhukkubfatan yookiin ammoo namoota dhukkubbii irra jiran kana yaala godhaniif namoota kanniin ati kaasi gargaariin karaa gaarii karaa sirrii sanitti mul'isi jedhaati warroota fayyaa kanniiniifis kadhadhaa. Waan isaan isiniin jedhan ammoo godhaa. Please tanuma keessa advice isiniif kennu harka keessan dhiqadhaa. Wantoota gootan hundumaa irratti harka keessan qulqulleessaa. Because harki kuni wanta baay'ee qaqqaba. I am serious. Harki kun waan baay'ee qaqqaba. Kanaafuu of eeggannaa godhuudhaan harka keessan qulqulleessaa. Steppii akkamitti akka harka keessan dhiqattan yoo Google gootan yoo waan adda addaa gootan hin argattan. Internet irra guuteera. Kanaafuu wantoota procedure godhamuu qabu hundumaa godhaa. Kabira ammoo hiriyoota keessaniif olloota keessaniif kadhadhaa. Pray for your neighbors please. Warroota keessattuu warroota mana hin qabne warroota barandaa bulan yookiin ammoo diida bulan kanneeniif kadhadhaa. Waaqayyoon isaan akka yaadatuuf yoo dandeettan ammoo waan dandeettan godhaafi isaaniif jechuudha. Waaqayyo isin haa eebbisuu, bara keessan haa eebbisuu. Waaqayyo bara kana wanta hamaa kana nurraa haa dabarsu. Nurra haa dabarsu. Biyya keenyarraa haa dabarsu. Biyya keessa jirtan hundumaarraa haa dabarsu. Maatii keessanirra haa dabarsu. Kooluu Waaqayyo jalatti qabamaa jiraadhaa. Eebba Waaqayyo jalatti qabamaa jiraadhaa. Eebbi isin haa argatu, hamtuun isin hin argatin. Maqaa Iyyesuus Kiristoositiin eebbi hagana hin jedhamne jireenya keessaniif haa ta'u. Gooftaan isin haa eebbisu.